የሆነ ነገር ካልኳት አንተ ዘው ጨርሳት ለምን ከዛ እንወጣለን ካኖኒ ላስተዋውቅሽና ሰይድ አራቱንም አባትየው አራቱንም ሸሪዓ አሟልተው አራት ሚስት አግብተው ነበር። አንደኛዋ ጉራጌ ነች ከጉራጌዋ የተወለደች ነው እና አረብ ሀገር ነው የኖረችው በጣም ረጅም ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ አረብ ሀገር ኖራ የሰይድ እህት ነች ማለት ነው። ማስቀምጥበት አጣውና በቃ ብቻሽንም ስለሆንሽ አንቺ ሻንጣውን ራሱ ሌላ ቦታ ነው ሆቴል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከበጀምቶታ ሆርሶቶ አከም ነጋጅርቱ ፈያኬ ሰኔ በኩማ ጅርተንቲ ነገኝ ከየስና ገውጀቻ har'aas viidiyoo haaraadhaan dhufee jira jechuudha waan hin dagadhe kaasee dhiifama gonaarra naaf galchaa jaa qalbii isaa isiniin jedha bagammoo guyyaa lammaffaa baatii ramadaanaatiin isin gahee egaatii har'a waniin dubbachuu barbaade haati mana Sa'iid Sumayyaan dhuftee as jiraachuusi hundi keessanii quba qabdu viidiyoon isheen gidduu kana waraabdee toora sooshaal miidiyaa irra deemaa jira. gaariidhaa dhufuunis hedduu takka namatti tola. Otoo abbaa warraa sheeduu kool argite immoo harka caaluu dansaadha. Kanumaan yaada ture anis kanumaan fedhaafi ture akka isaan wal arganii bultii isaaniitti akka isaan deebi'anii iddoo tokko akka isaan jiraatanii kaayyoo makoodha karooruma koodha namni yoo waliin jiraate tola ilmoon abbaa wajjin bareeddi especially ilmoon shamaraa abbaan yoo bira jiraate hedduu takka gaariidha. Innis kana dura dubbachaa ture viidiyoo waliin hojjennee irratti jechuudha Sa'iidis ijoollee kan koo especially ijoollee shamaraa kana abbaa malee guddisuudhaan barbaadu jedhee yaada kaasaa ture. Otoon bira jiraadhe hedduu takka natti tola ijoollee kootoon wajjin ta'ee miira abbummaadhaatti garsiisee isaan guddisee hedduu takka natti tola jedhee ture yaadatta yoo ta'e. Egaamma I think inni iddoo biraa jira isheen Itoophiyaa dhuftee jirti akkuma argitan jechuudha. Darbeeyyuu immoo diraamaa addaa kan Umariin qophaa'eeni Ayyuu fi eenyu Sumayyaan wal arganii jiran. Ayyuun fayyaaleettiidha. gara biraatti na jalaan fudhatinaadha waan biraa haasa'uudhaaf miti intalli tun hedduu takka fayyaalettidha warri kun harka caalmaan isaanii warra shiraan guutameedha especially mucaan Umar jedhamu kun shirri isaa shira miti hin beektu iccitiiwwan baay'ee Sa'iidiin qaba jedhee yaadu hedduu isaa namni baasaa ture isadha isarra darbee immoo harka mirgaa Sumayyaa ta'ee biyya kanaati odeeffannoo jiru kamiyyuu namni itti geessaa ture isarra darbee immoo anaanis ishee biratti maqaa koos nama xureessaa turedha itti maa nama turedha isatu kana si goosisee isadha namni waan kana hojjete jedhee yeroo dheeraadhaaf nama haasawaa turedha gurbaan kun jechuudha informationiiwwan hin jiran jedhamanii yaadaman hunda isaa nama Sumayyaadhaaf geessaa turedha jechuudha iccitii Sa'iid qabu kamuu gola iccitii Sa'iidiiti guuree fuula tokkoon Sa'iid fakkaata fuula biraatiin immoo intala yookaan haadha manaa Sa'iid Sumayyaadhaan wal fakkaataa nama waan iccitii jedhamu waan dhoksaa Sa'iid jedhame guutuu isaa dabarsee Sumayyaadhaaf geessaa turedha sara darbee immoo Salaamiin wajjin mucaa hojjechaa turedha jechuudha Salaamiin hundi keessaniyyuu bareechitanii beektu nama guyyaa cidha Sa'iidiitiin miimoorii fudhattee asii kaatee memorii sanaaf jettee hojii biraan qabdu intalli kuni I think akka nagaadee wayis ishee godha akka miira ishee irraa hubachuudha yaaleetti jechuudha asii kaatee Yaman nama deemteedha jechuudha harka caaluu memorii masanadha kan isheen qabdee deemte malee wanti biraa wanti isiin asii fuutee deemtee jira jedhee yaadu nama sadarkaa kanatti eenyu Sumayyaa waliin firooma qabdu waliin nama hojjechaa turedha Umar gurbaan jedhamu kun jechuudha. Darbeesi hamma naa danda'ameen ofitti firoomfadhee waan tokko iccitii tokko isarraa baruu akkan shaakaleetti jechuudha ganaa waa hedduu arguudhaa teessu waa hedduu jechuudha. Jarri kun waan asitti dhaabatu miti kan isaan qindeeffatan waan asitti dhaabatu miti kan isaan harkaa qaban jechuudha. Hedduu takkaan sodaadha jireenya. Kan koos dabaree kan Sa'iid amma immoo caalaatti kan na yaachisaa jiru eenyuudha
intala ayyaantuu jedhamtu kanadha jechuudha. Intalli kun hedduu takka fayyaalettidha. Akka amma argitan kana miti. Akka sooshaal miidiyaa irratti baatee iyyitu nama arrabsitu maal jettu kana miti. Moor jaalalli kun jaamaadha. Akkuma barbaade nama ari'uu danda'a, namaan guuluu danda'a, namaan gulufuu danda'a. Farda gaariidha namni jaallate jechuudha. Kallattii tokkitti qofadha. Jaalalaaf jaalala sanaan ala wanti biraa meebii narratti aggaamameera, narratti yaadamee jiraahi waan biraatu jiraa jaalala kana duuba jedhee yeroo itti yaadu tasumaa hin qabu jechuudha. Jaalachuurra kan darbee farzar deemee achirra ceehee moor na miidhuu danda'u, namoonni shira biraa natti yaaduu danda'u waan jedhu hin keessummeessu sammuu isaatti hin fidu tasumaahuu jechuudha. So intalli tun guutumaan guututti jaalala nama kanaatiin jaamtee jirti jechuudha. Jaalachuun ishee bareedaadha. Jaalachuun ishee bareedaadha. Walaa jaallatanii akka waliin jaallanne yaada jedhu hin qabu. Ilmaanis haa horan yaada gaagan jechuudha. Ani guutummaatti waan kana keessaa waan hin baheef jechuudha. Waa'ee intala kanaarraa amma tokko dubbachuu barbaadeen kan hin dhufe jechuudha. Akkuma jalqaba irra isinii kaasuuf yaalee gurbaan Umar jedhamu kuni nama waan akkasii waanuma waliin beeknu jechuudha. Iccitii dhoksaa ta'e hin qabu gurbaan kun. Waan baay'ee nama harkaa qabudha. Karaa inni ittiin Sumayyaa fi intala ayyaantuu tana wal quunnamsiisee argitanii jirtanii jechuudha. Sumayyaatti niqaaba uffisee ayyaantuu immoo akka Sumayyaan nama bakka biraatii dhufte fakkaattee iccitiisee jechuudha. Ilaalcha isheen Sumayyaadhaaf qabdu otoo Sumayyaan achi teessee dhageessu akka isheen bartu nama taasiseedha jechuudha. Baay'ee nama dinqaba hedduu takka nama ajaa'iba doormaali. Akkamiin namni akka diraamaa akkanaa hojjetu hedduu takka na dinqee jechuudha. Amma tolaa miti otoo tola ta'eeti normally Sumayyaaf Sa'idoos maannoo Sumayyaa fi Ayyaantus direct yoo wal quunnamsiisan yoo wal agarsiisan yookaan Ayyaantuun akkuma amala isii utaaltee mataa gubbaa baati yookaan Sumayyaanuu maybe amala biraa fiddee fayyaalummaa ishee sana dhiistee intala kanarratti harkaanfii fudhachuu dandeessi. Kun immoo hammeenya wayii fakkaata baay'eema jechuudha. Ani ishee arguun barbaadu maal jechuun barbaadu hammeenya Sumayyaadha kan isheen dubbachaa turte harka caalu Ayyaantuunis jechuudha. Gurbaan kun jabeessee iccitii garaa ishee keessa jiru hunda isaa guuraa ture. Miidhagsee jechuudha. Toora qabsiisee. Toora qabsiisee iccitii keessaa funaanaa ture jechuudha. Akka daba isheen waan ilaalcha isheen haala isheen itti Sumayyaa simachuudhaaf feetu kan inni keessaa funaanaa ture jechuudha. Inni kuni baay'ee gaarii natti hin fakkaatu. Wanti qophaa'e kuni shirri dalagamaa jiru kuni talattii tana miidhinnaa laataa. Balaarraan ishee gahinnaa laataa. Namni tokko duuba isheen jiru ayyaantuu ammatti jechuudha. Yaa akkuma beekamu anis irraa fagaadheen jira. Yaasinis amma badaa kana biratti argaan jiru. Ayyuun gaafan achi ilaalu qilleensuma irratti hafaa jirti natti fakkaata. Uummanni keenya namuma haara dhufe wayii wajjin uttaaluu jaalataa. Completely intala tana forget godhanii intala tana cinaatti dhoksaniiti daba biraa yaadanii intala kana miidhuudhaa waan yaadame wayiitu natti mul'ata. Sanaan ala sagaleen naa ergamees jira normaalii. Yoo naa mijatee adda baaseen jechuudha. Adda baaseenii isin biraan kan hin gahu ta'a garuu haalli deemaa jiru baay'ee natti hin tolle jechuudha. Miidhagaa miti. Karaan inni ittiin ijoollee kana lamaan masaanuu lamaan haalli inni ittiin wal quunnamsiisuudhaaf yaade haalli inni ittiin ayyaantuu iccitii baasisuudhaaf yaade maybe ayyaantuu yoo miidhe malee waan ayyaantuu fayyadu natti hin fakkaatu. Gaafan taa'ee yaadu, dhaabadhees gaafa yaadu, ciisees gaafa yaadu, deemeellee gaafa yaadu jechuudha. Deemaatuma faas gaafa yaadu natti hin fakkaanne. Haalli deemaa jiru kun intala tana hubuudhaa mala jechuudha. Warri kun guutumaan guutuutti harka wal keessaa qabu. Warra jalqabaa sasii hamma achitti wajjin hojjechaa turedha. Amma immoo kunoon nama bareechee ishee simatee haala gaariidhaan jechuudha. Akkasitti simachuun isaa gaariidha. Mishaadha hin jaallanna nuti garuu akkaataan isaan ittiin ayyaantuu iccitii baasisan kuni natti hin tolle. Maybe intala tana dhiibbaarraan ga'uu danda'inna.
nan sodaadhaaf baay'eema jechuudha. Baay'ee lubbuu isheetu garaana nyaata normaalii. Silaas maal godhanire homaa gochuun hin danda'amu garuu otoo isheen balaa wayii isheerran qaqqabiin otootii qaqqabnee fi yaada jedhudha. Maybe namoonni itti dhiyaatan yoo jiraattan ana waliin akkuma jenne sanadha. Akka jenne kana ta'e ana wajjini itti dubbachuudhaaf badaantiin hin qabu. Namoonni sooshaal miidiyaa irraan ishee bartanii itti dhiyaatan yoo jiraattan gorsaanii mee hamma kana ittiin dhiyaatinii hamma kana ufin kennin gurbaa Umar jedhamu kanatti qilleensa irratti si hambisuu mala gurbaan kabbaadiidha. Nama ulfaataadha mucaan bishaan gabatee irraati tasa miliqsuu danda'a intalattii kana jechuudha. Otoo isheen jalbaa sana laaltee fafaa jettu tasa laaxxa jalaa godhee bishaanuma keessatti uf argiti daa'imattiin jechuudha. Kanuma bishaan dhugdee bokoktee daariitti baasan argina. Rabbiin milkeessinii isaaniitiinis garuu kanatu natti mul'ata akka xiinxalaa jaalalaa tokkotti jechuudha. Natti hin mul'anne. Mee jabeessaatii namoonni itti dhiyaatan yoo jiraattan gorsaadha. Kanuma odeessuu dhufee odeessee xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. አላህ ይስጥልኝ ሰላሙን ያምጣው ችግር የለውም አይ ከዱባይ ነው እኮ ምን ከእንትን ከስልጤ ሀገር መጣቸው ችግር የለውም በልተዋለች እኮ እሺ እስከዚህ ሙዝ ቢ ቡና ፈላልሻለሁ ሙዝ የትኛውም ካልቸር ያለ ነው ባናና ተትገዝቼ እመጣለሁ እሺ ችግር የለውም ቡና ፈላላችኋለሁ እሺ 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 እንዴ አለ ፈነዳ ነው እኔ አይ ግን ሰይድ ስራ ሱቅ ወጣ ልጅ ለምን ትንሽ ቆይ ቡና ላፈላ ነው ብላ የለን ምን ነው ፊትሽ ቀላ ተናደድሽ እንዴ ለምን አናደድ ልክ አላደረኩም ነቀር ነው ያለኝ እሺ አንተ መልክ ነህ ሰይድ ግን ሰማታ እንዴት እንደወረሽ ሰይድ እንዴት እንደወረ ግን ሰይድ ማየው እንኳን እኔ ላይ አይደለም ታየው እሱን አታስቢ አንቺ ልጅቷ አብደነች እንዴ እያይ እውነቱ አለው ሰይድ ያወራትን ነው እሷን አልፈልጋትም ልጆችን ልጅ ይመጣሉ ግን እሷ ልጆችን ራሱ አለመፈለጓ መናገሯ ማወቅ ራሱ አለ ልጆች የመጣው ልጅቷ እጅ ማንሳት የለመደች ነው ብትጠፈጥፋቸው አውቃ መሆኑን አውቃ እኔ ስላለው እኔን ትፈልጋለች እኮ እሷ ሄዱ ያወራል ስለምትል ምን ሚስጥር ታወራለች አውቃ ልጅቷ ነገራችሁ በነገራችን ልጅቷ እንደመጣ እጇንም ስለምታነሳ እንደመጣላትም ስለምታወራ የእውነት ነው ውሸት የለባትም ቆይ ለማንኛውም ካሜራውን አመጣ አረነ